الجوعي حديثة إبشنيف جعفر رجيني جراجة جدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقد رأيت 70 من أهل الصفة. أبا هريرة نجد لقد رأيت رقمتنا نرجي 70 ترباتم من أهل الصفة والربران دارا كنتان ترباتم نسنو ما انتان منهم إسان رجل قربان في عليه رداء كان إسرت تيان سولان إما إذار تكا مرطون كان قابو جيتشو ترباتم كان kan ansoolaan tokko marxoon tokko irratti ta'e hin jiru jedhe. Wa immaa kisaa'uun takkaa huccuu wa'ii jechuudha onnoffatan. Qadera baxuu dhugumatti kan hidhatan hin argee fi a'naaqihim morma isaanii irratti jechuudha. Minhaa isiirraa gaarii wama uffatan sanirraa jechuudha. Maa yabluguu waan ga'utu jira jechuudha nisfa saaqaynii qixxee jechuudha mogolee lamaanii kan ga'u jira isiinuma jarri ofitti lakkisanii uffatan sanirraa kan moggaa lamaan jechuudha mogolee lamaanii ga'utu jira. Waminhaa isiirraa ni ta'a isiirraa ni jira jechuudha maa yablugul ka'abayni waan dhagee koronyoo lamaan ga'utu tahaadha jechuudha. Fayajmacuhu isii walitti qaba biyadihi harka isaatiin karaahiyataa jibbiinsaaf jecha anturaa awratuhu awraan isaa mul'achuu jibbuudhaaf jecha iyyuu harka isaatiin ifitti qaqqaba jechuudha. Huccuu dhabuurraayi bar uffata dhabee waan uffatu dhabuurraayi dabarsinee jira hadiisa kan rawaahul bukaarii hadiisa kana odeesse. Waan Aayishata radiyallahu anha qaalat Aayishaan ni jette Allah jibbana siirraa fageessu rabbi siirraa jaallatu ni jette kaana firaashu rasuulillah sallallahu alaihi wasallam ni ta'e firaashni ergamaa rabbii ni ta'e jette Aayishaan firaashni ergamaa rabbii min udumin gogaarraa ta'e jetti gogaarraa hashuuhu liifun wanni isa keessa naqamee hodhame immoo jirbii kan ta'e jechuudha yookaan waan qaancaa kan ta'e jechuudha liif jechuun jirbii yookaan qaancaa kan ta'e rawaahul bukaarii hadiisa kana odeesse malee jechuudha ergamaan rabbii isboonjii waan adda addaa fi waan namni keenya irratti qanani'u kanarraa rafee hin beeku. Waan ibni Umar radiyallahu anhumaa qaala كنا نتاني جل عبد الله المعمر جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تاهو تاني ارغما ربي وجين كان تينيو تاني ارغما ربي وجين كان تينيو تاني جدا غارد إذ جاء دنگتو من ندفي رجل قربان من الأنصاري أنصار الراتي تكو ندفي فسلم عليه ارغما رتني سلامته ثم أدبر الأنصار إيغانا أتشغل الأنصاري سلامته خئي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارغما ربي نجدي يا أخ الأنصار يا أبوليس أنصارا كيف أخي سعد بن عبادة مي أكم جرى سعد كيف أكمي أخي أبوليسك يا سعد بن عبادة مي أكم التجرى إن كفسة واويك أبا فيلا جنان فقال نجدي قربان صالح تولاد فيه جرى غاري جرى جدين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارغما ربي نجدي من يعوده منكم أين يتغافة سن الرامي من يعوده أين يتغافة سعد بن عبادة كان منكم سن الرا أين يتغافة جنان فقام ندابته وقمنا ندابن معه إساولي ندابن جلابا وريران ابن عمر جتشود إساو جنين أبنه ونحن بضعة عشرة نمو ونحن نتمو غافزا لكي نما كدوئي تجد كدوئي لكي نما كدوئي تجد لكوسان كدوئي تانا جد غاري وكين كدا توكو كاسي سدي كاسي أما سغلي وانجرون بداجان جنة غاري ما علينا حالا نرتين جائن تانين نعال كوبين ولا خفاف تكا كفي وإيجتشود حالا نرتين تانين غاري ولا قلانيسا تكا بارميتا وي حالا نرتين تانين غرا جلاتيني وني غبان راد ولين جيرو جيرو نكا چاما كوبي ولا قلاليسا غبات اللي ون ادون راد ولين نكا بارميتا اللي حالا نرن جيرين ولا قمص قميسين تو اللي حالا جيرين نمشي قميسي وفني وي اللي حالا نرن جيرين سلا وفتو فرق امني ادو فرا ايغنا نمشي نديمنا في تلك السباخي كتاسنا كيسا يوكا چرچا ششكي كيسا ديمنا جد
gaarii hattaa ji'inaahu amma dhufnetti eenyutti Sa'ad ibn Ubaadaatti amma dhufnetti fasta'akhara qawmuhu irraa siqan yookaa booda aanan ormi isaadhaa min hawlihi naannoo isaarraa ni sissiqan naannoo isaarraa sissiqan jarri sila bira ta'anii dhukkubsiisaa jiranuu fi jarri wal qabanii qaqqabaa jiran irraa sissiqan maaliifi danaa rasuulullah sallallahu alaihi wasallam ni dhiyaate gaa ergamaan rabbii wa ashaabuhu sahabaan ergamaa rabbii illee ni dhiyaatte alladhiina ma'ahu isaanan ergamaa rabbii wajjin dhaqanii saadiitti achi dhiyaatan jechuudha warri sila dhukkubsiisaa jiran biraa siqanii ergamaan rabbii sahabonni isaa warri wajjin dhaqan achitti siqan rawaahu muslim hadiisa kana odeesse hadiisa kanarraa gabaamwatanii nuti argannu maali jennaan dhukkubni yookaan jiruu namatti jajjabaachuurraa akkasitti deddeemaa turan jechuudha sahabaan gaarii miila duwwaa fi haala wataarraa illee waan takka hin qabneen waan Imraan ibn Husayn radiyallahu anhumaa anin nabii sallallahu alaihi wasallam ergamaan rabbii ergamaan rabbii qaala ni jedhe khayrukum irra caalaan keessan qarnii zabana kiyya kana irra caalaan keessan zabana kiyya kana nama jirudha summa alladhiina yaluunahum eeganaa warreen itti aanudha summa alladhiina yaluunahum eeganaa warreen itti aanudha ammoo warreen itti aanudha jechuudha taabi'a baana taabi'iinii baana qaala Imraanoon ni jedhe famaa adrii ani waan beeku qaala annabiyyu sallallahu alaihi wasallam ergamaan rabbiin ni jedhe jechuu waan beeku marratayni aw thalathan taraa lama yookaa taraa sadii malee summa alladhiina yaluunahum jechuu kana taraa lama taraa sadii malee jechuu ani waan beeku ergamaan rabbii gaarii summa yakuunu eeganaa ni ta'a booda sadi'iitii ba'dahum booddee isaaniitii ni ta'a jedhe ergamaan eega booda sadiitii jechuudha jaarraa sadiitii qawmuun ormatu ta'a yashhaduuna kan ragaa bahanu walaa yastashhaduuna odoo ragaan baasafamin odoo ragaa naa bahi jedhamee isaaniin gaafatamin kan ragaa bahantu dhufan akkasumaan lafaa ka'anii wayakuunuuna kan nama khayyanantu dhufan kan nama ganan walaa yu'tamanuuna kan inamanamnetu dhufan kan nama khayyanan kan inamanamne jechuudha wayanziruuna kan nadaran yookaa kan kodhan walaa yuufuuna kan kodhaa isaanii sanammoo hin guunne jechuudha kan hin guunne nadhirii isaanii wayadharu ni mul'ata yookaa jechuudha fiihim isaaniin keessaa athimanu coominatu jara keessaa mul'ata yaada dunyaa yaada akhiraa irraa dhiisanii gabbatanii numaa dhoowuuf kahanii jara akkanaatu dhufanii akhirat zamaaniin yookaa booda jechuudha ummata booda qarnii kootiiti eeganaa qarnii kootiiti warra akkanaatu dhufanii jedhe ergamaan rabbi muttafaqun alayhi bukaariin muslimi gaariidha waan abii umaamataa abbaa umaamarraa jechuudha radiyallahu anhu lan jibbana sarraa fageessu rabbi sarraa jaallatu qaala ni jedhe qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wasallama ergamaan rabbii ni jedhe yaa ibna aadam yaa ilma namaa yaa ilmaan aadamii innaka ati jedhe ergamaan rabbii an tabzula alfadla gaari innaka ati an tabzula kennachuutu alfadla tirfii kennachuutu waan hafe kennachuutuyyuu khayrun laka siif caalaadha waan hafe kennachuutu wa antum sikahu isa qabuun immoo sharrun laka siif sharriidha waan nyaata keessii hafee dhugaatii kee irraa hafe kennachuutu siif caalaadha diddeemmoo isa qabattee kaa'uun siif sharriidha walaa tulaamu waan komatamummoo waan komatamtu jechuudha yookaa waan hin zigaalamtu yookaa hin komatamtu alaa kifaafin waan jechuudha si ga'urratti kifaaf jechuun kuni waan namatti haajomurraa ofiin dhorgitetti waan namatti haajomurraa ofiin of dhorgitetti hin komatamtu waan namatti haajomu isii kana qabadhee man jiraadha ettee namaan ofirraa dhorgiteer nama dhattee kadhachuu dhiiftee waan ittiin of eegdeerraa hin komatamtu jechuudha alaa kifaafin jechuun waan jechuudha si ga'urratti hin komatamtu wabdaa jammari biman ta'uulu nama sitti aanuun jammari akkas jechuun nama saddaqatuunsaa sirratti waajiba ta'uurraa jammari yeroo saddaqattu
nama saddaqachuun isaas irratti waajiba ta'urraa jammari yeroo moo sadaqaa saddaqattu. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. حديثني كن حسني صحيح جاء ترمذيني غاري حديث كان الرالي وننتو بنو مالي جنان غاري بجرو دنيا كيسا جرود أبو الرعو بن جيتشودا يوني فكنت صدقت يو خنت جيتشو غاري. وعن عبد الله وعن عبيد الله بن محسن عبيد الله الرازي وديس الأنصاري أنصاري كنتي خطمي كنتي جيتشودا رضي الله عنه الله نجبنا سرا فقيس ربي سرا جالتو قال نجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجما ربي نجد من أصبح نمني غنمتي سيني منكم سنرا أمينا نجا حالتين نمني غنمتي سيني في سربه وريسا كيستي ورما غاري في سربه معاف ورما سا كيستي جيتشودا أمتا في سربه وريسا كيستي حال جيتشودا نجا غدما تين غاري في جسده قام سا كيستي اللي حال نجا غدما تين جيتشود حال نجا غدما تين جيتشودا نمني غنمتي سيني غاري عنده isa biratti kan jiru quutu yawmihi nyaanni guyyaa sanaa isa biratti kan jiru. Namni akkasitti ganamatti seene haala nagaa ta'een haala jechuudha moo biraa qabuun nyaata guyyaa sanaa faka'annamaa hiidat lahu duniyaa akka waan isaaf jechuudha walitti qabamteeti. Faka'annamaa akka waan hiidat lahu duniyaa isaaf walitti qabamteeti duniyaan. akka waan isaaf duniyaa walitti qabamteeti namni akkana bihazaafirihaa moggoowwan isiirraa moggaa isiirraa akka waan walitti qabamee dhufe isaa kennameeti namni waan kana qabu jechuudha. Subhaanallah. Sirbihii jechuun gaariidha. Sirbihii jechuun bikasri siinil muhmala kasraa siinii tuqaa qabutti qaraanee kasraa siinii tuqaan qabnetti qaraanee أي نفسه نفسي ساتين نمي نغاتي جيتشودا. وقيل جدمه قومه جدمه ورما ساتين نمي نغاتي جيتشودا سي جدمه في سربه نكسي جيتشود نمني ورما ساتين نغاتي يوكا ورما ساكي ست يوكا نفسي ساكي ست قام ساكي ست نمي نغاتي جيتشودا غاريدا الدنيا را كانوا تجرود أنو كنا جيتشودا مالي في نمني كينيرا بليئنا في تريليئنا بانكي تنكي bilaa rahaa malee jiraata jechuudha. Otoo nyaata nyaatu otoo dhugaatii dhugu rahaa malee jiraata ka bordhiisee keessaa deemu. Waan Abdullah ibn Amr ibn al-Aas radiyallahu anhu anna rasuulallah sallallahu alayhi wasallam ergamaan Allah qaala ni jedhe qad aflaha dhugumatti milkaa'e man aslama namni nagaa bahe milkaa'e wakaana kan ta'e rizquhu nyaanni isaa kan ta'e kafaafan isa gayaa kan ta'e jechuudha. Kafaafa jechuun gahaa gaari yaqdurul haajata min gari ziyaadati walaa naqsin kan haajaa isaa baasu kan ta'e jechuudha. Hirrachuun malee dabaluun maleetti likkii kan ta'e jechuudha rizqiin isaa. Waqanna'ahu Allah kan rabbiin isa hamanfachiise yookaan kan rabbiin isa jaallachiise bima aataahu waan isaaf kenne sana kan rabbiin isa jaallachiise. Namni akkanaa milkaa'e jedha. Kennuma rabbi namaa kennu hundi jaallatu. Kenna rabbi namaa kennu hundi ittiin gammadu. Ka kenna rabbii itti gammadee ka kenna rabbii jaallate sun milkaa'e. Rawaahu muslimuun muslim tadiisa kana odeeste inshaallah bakka kana bulla. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبالله التوفيق.